Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa jirtani. Nageenyi gaafa mara badiin gaafa tokko jedha abbaan kiyya. Jechoota isaa keessaa kan sammuu kiyya keessaan banne kana shamarroota qaama ofii dhiiratti erganiif viidiyoo kalee gallakkifameen wal qabate waa takkaa lama isin hima dhagaa. Shamarri qalbii qabdaa dhageeffatu tun baalagee marakkatee dhageeffattii miti sira micciiramtuun tarabbii eegee micciire. Ilmuhummin ani adada viidiyoo shamara teennaa feesbuuk irra gallakkifamuu wayi dammoo miidiyaa irratti agaruun qaanfadhee du'eendee tana fakkaattee daawwannattiin jedhu eegaleen. Ani hin beeku maal godhaaf jala jedhee ilaalareen maal naa godha. Wallaahi laziim dhugaa baana qallitti hin jiru an. Erga mana kanaa kana erguun isiniin oolle ana dada arguun dabbakaa kana shaaggataa viidiyoo waraabuu mannaa meeti bilbilli kee tokko viidiyoo akkatti of jala keettanii waraabdan xuriin isinitti mul'atu? Isinitti mul'atu? Warroonni ergitan gaafinki warroota minaamina ergitan kanniin gaafataa jiran. Kilooreksii jira, kireemii jira, gingilchaallee isin haa godhu isin haa madeessu osoo madooftaniitiin hin madaa sababa madaasaniyyuu viidiyoo erguu dhiistanii yaareet. Kanaaf kilooreksii saamunaa wal keessa miksii godhaatiin hin dhiqadhaa qaama teessan akka qaamni keessan hin xuroofne kana gurraacha kana fokkisaa gara hin qabne zanaa gootanii teettanii argisiifattan sanuu warqii keessan kana biyyee nyaadhaa isin waan biraan jedhan. Itti aansee immoo amma qalbii garuu qalbii keessa dhugatu jira kilooreksiin dhiqattaniitiin raahatu nuun jedhina gulana garuu qaama keessan dhiqadha kana qaama qoshaashaa wasaka namatti hin ergina tish maqaa rabbi maal waan nagaa kana seetanii kan teettanii acca mallaqaa dhiiratti ergitan isin si fuudhaa si dheessayyu maqaa rabbi dhiira si dheessa indee dhiirri waan tarkaashaa qoshaashaa kanan fedhu indee wallaa dhasiim maal jechuudha dhalaa zirikirkiyyuun jaalatu inni dhiira dhalaa zirikirkii yoo isa wajjin ciiftee waan barbaadde goote isuma jala raffaqamtee ciiftu ajooftu garan qabne tan hin fedhu inni dhiira dhalaas kuulii saddeeti jettu pirootokoolii ofii eeydu isin immoo teettanii kana camallaqanii itti ergitanii dafee hatattamaan si fuudha meeshaa ta'e arge meeshaa bareedduu teetan arge dafee si fuudha mukkureete baddeen talli qaasiyyaa ilmuhummin amma gara dhugaa yoo deebinu dhagaa jaalalis daangaa qaba. Gaddis daangaa qaba, kolfis daangaa qaba, gammachuunis daangaa qaba. Addunyaa kanarra wanni daangaa hin qabne, wanni dhuma hin qabne inumaa hin jiru. Lubbuun namaatu dhuma qabdi. Ni duuna ni awwaalamna bakka. Dhiira yeroo jaalattanii jaalala keessa muluma seentan kan qaama kan keenna argisiin jedhu mustahil sin fuudhu. Qaama kan kee laaluu fedha sin jedhu mustahil sin fuudhu. Ani dhiira hedduu janajjane rabbii sinoma sodaadha haraamallee haa ta'u dhugaa dubbannaa wallaa dhasiin. Dhiiruma raahaa qaama kan keenna erginaan jedhu nagarreen. Raaha mee qaamni kan kee maal fakkaata kanaan jedhu nagarreen. Istiinoo mataa qullaa wallaahi laziim mataa qullaa raaha natti haasee kanaan jedhu nagarre dhina mata makan mushkada kana yoo akkam taatan yoom akkam lifisfisii ta'uu keessan beeke yoom akkam jazbaa gajabaa dabbakaa shaaggattuuwwan ta'uu keessan beeke ilmi dhiira eegee tantee na ergisiin jedha eegee tantee ergiteef taanan sin fuudhu inni simeetii ofiisitti qorrisiifata laalee yitfarraj farhaan khalaas sakkar mabduu maasalaama akkasii eegee teessan warri ergitan stressii isin keessa jirtan I know understand isin godhee jiran cinqati akkam keessa kiyyallee gallakkisina kiyyallee akkas godhina maaltu cinqii kana keessa isin galcha qaamuma keessan ergitanii cinqii keessa galtanii waay hindi namni yeroo ammaa kana maqaa rabbii waa hedduu nama yaachisa waa hedduu haala jireenya pilaanii kana waa'ee amantii keessan ol qabsiisee waa'ee jireenya ol qabsiisee waa hedduu maal uffadhaa maal nyaadhaa maal dibadhaa minaamina kana nama yaachisa dhiira harkuma kiyyaan viidiyoo itti ergee yoom gallakkisin ibadee gallakkisina ibadee nama argisiisina hiriyaa isaatitti ergina yeroo simmeetii akkasiisan keessa jirtan qaansitti taasee bilbila sagalee qaqqannasiitti taasee yoo vaayibireetii qaamni kan kee dalag shintibeetii calawu shaaworii seen baradoo keessa seen tallaaja keessa seen siyaa qorrisiisu maasalaama kan saninaaf qaaraa facca'ii mana keessa kaa'e qaaraa dibadhu bakka kana kan sanirraa hafe dhiiratti qaama ergitanii keessattuu warri dhiiratti qaama ergu kun warra miidiyaarra jiru warra miidiyaa fayyadamu ofii qaamni isaanii surur isin haa jedhu waan biraan jedhu ajaa qoomamaa isin waan biraan jedhu waan gaarii kana bilicidiji bosee bareedduu warqii uffatte tana qabanii sanuu viidiyoo waraabanii kan guyyaa qaanyiin dhalan nadhii isaanii qofatu na jiraadha nalleen maalanii shaarbi sooftiin natti baay'isa waan ta'eef kanaan furrii fudhadha jedha sila maatii qabdanii haadha qabdanii abbaa qabdanii obboleeyyan qabdanii namoota sadarkaa guddaa akkasiin geettan hawwu jira hiriyoota qabdanii ishi ilma argatu jirtan heerumuu jirtan seenaan kun ni dabala diqaalallee haa ta'u halaalanillee heerumtee haa ta'u ilma argatu jira maal abbaa keetu si liqimsa dhiira waan baalagee sitti qaaqataanan sin fuudhu kana beeke
dhiirri waan baalageef si barbaade taanaan mustahil viidiyoo koolii olii bilbilan ani indoomna ajaa'ibu jiraayyuu andee ani raahan dulloomte moo jechuutti jiraayyuu baraananii maqaa rabbi akka leencaa itti na sodaatti an dhiirummaan waan baalagee na wajji haasa'u hin agarreen natti illee dhufanii wallaahi lazim kana bakka akka leencaatti of kabachiisisuun kiyya waaw amazing bakka wallaahi lazim waan barbaade haa ta'u dhalaa nama teetteetiin waan hin taane laayitu waan hin taane qaayxutuun faaraa sagaxee baadiyyaa keessa aboo guyyaa mataa kanneen bishaan katamaa dhugaa maqaa rabbi waan biraas hin jedhuun bakka hinde namni xiqqoollee waan yaadu xiqqoollee waan xiinxallu a'uuzu billahi minash shayxaanir rajiim mee viidiyoo biraatiin ol dachana sagalee onnoo riikardiin sitti dheerate maraafu